Dhaggeeffattoota Peace Media galgala oduu galgala kanaa kan qabadde isinii dhiyaadhu ana Qaasim Maamati. Ajjechaan duraanii waboo zoonii lixaa kan ta'e obbo Laggasaa Wagii waggoota 11 adoolessa bara 2008 duula waraana mootummaa taasiseen hordofoonni akka qonnaan bulaa tokkotti ajjeefamanii jira jedhanii jiru. Tibbana dhimma muummichi ministeeraa Itoophiyaa lubbuu isaa oolchuuf yaalii taasisan akka turan dubbatanii ijoo dubbii ta'ee jira. Laggasaan bara 2004 koree saba abaawoo kan sadaffaa irratti miseensa gumii sabaa ta'ee akka filame qondaaltonni dhaabbata Peace Mediaatti himanii jiru. Muummichi ministeeraa obbo Abbiy Ahmed yeroo ammaa maatiin isaa qabsoof jecha dhiisee deeme biyya Awurooppaa tokko keessa akka jiran Peace Mediaan odeeffatee jira. Garuu waa'ee Laggasaa Wagii kan beeknu ta'a. Seenaan isaa dhaaba abaawoo qondaaltota dhaabbichaa akkasumas namoota dhiyootti kan isaan beekan walitti fiduun isaan qopheessaniiru. Dhaloota bakki dhaloonni isaa obbo Laggasaa Wagii bakka ajajaa waraanaa ta'ee hojjetaa tureera. Akka odeeffannoon ibsutti bakki dhaloota godina Shawaa Lixaa aanaa Shinoo ganda Kiyyuu Guuchii jedhamu keessatti kan dhalate yoo ta'u, seenaan isaa akka eerutti barnoota sadarkaa duraa naannoo akka dhalate barattutti kutaa tokko 10 hanga 11 kan magaalaa Finfinneetti baratan ta'uu sababa ifaattiin ibsamneen barnoota 11ffaa addaan kutuun walakkeessa bara 1975 keessa barnoota makaalaa barachuun hojii hojjechuu eegalanii jiru. Boodara gara magaalaa Dirree Dawaa imaluun waggoota muraasaaf hojii daldalaa irratti bobba'uun jiraachaa ture ta'uu isaa obbo Laggasaa Wabii bara 1987 adde Wayinash Geetaawoo jedhamtu waliin bultii ijaaratee ijoollee durbaa 3 godhachuun isaa seenaan akka ibsu himee jira. Imala qabsoo isaa keessatti ergasii bara 1990 keessa maatii dhiyeessee qabsoo waraanaa lixaa Oromiyaa abaawoo jalatti gaggeeffamuun makamee kan ture yoo ta'u Itoophiyaa keessatti mootummaa tokko qofatu jiraachuu kan ibsu yeroo ta'u, yeroo mootummaan dargii kufu Laggasaa Wagii dabalatee dhaaba abaawoo ture. Boodara abaawoo chaartarii yeroo seenu aanaa Qaanqee bulchaa ture jechuun seenaan isaa dhaabbicharraa arganne ibsa. Erga abaawoon chaartarii keessaa baheen booda garuu Laggasaan dur daldalan jiraachaa turu qabsoo waraanaa seenuu seenaan isaa ni hima. Falmii diina wajjin godhamu hanga walakkeessaa bara 1993 itti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa bahee waliin ture jedhee seenaan akka ibsutti. Yeroo inni karaa lixaa ture kan karaa bahaa gama Harargeetti ture seenaadhaan jalaan kiyyarraan beeka jedhuun miseensi gumii sabaa abaawoo obbo Mikaa'el Booran boodara bara 1994 humna abaawoo ijaarameen qabsoo lixa Oromiyaatti deebi'een keessa tokko Laggasaa ture. Seenaan isaa akka himutti waliin bu'iinsi darbee wal waraansa waraana mootummaa gidduutti gama lixaa biyyatti gaggeeffamu keessatti maqaan isaa irra deddeebi'ee kan ka'u yoo ta'u, bara 1998 keessa miseensi abaawoo leenjii addaa fi biyya hoolatti ergaman keessa ture kan jedhamu Laggasaan yeroo kana gaheen inni waraana keessatti qabu guddaa dhufuutu himamaa jira. Bara 1998 hanga bara 1999 itti aanaa moonaa leenjii waboo waliigala ta'ee kan hojjete yoo ta'u, Laggasaan bara 2000 irraa kaasee leenjii erga fudhateen booda ajaja waboo zoonii lixaa jalatti ajaja damee bobbaa fi qunnamtii ta'utu himama. Boodara guyyaa ajajni waboo zoonii lixaa irreessa caalaa erga ajjeefameen booddee akka ce'uutti ajaja ta'uun hanga ajjeefamutti hojjetaa turuu seenaan akka ibsutti Peace Mediaan gabaasee jira. Yeroo irreessa caalaan ajjeefamu garuu hin ibsamne. Miseensi gumii shanii abaawoo obbo Mikaa'el Booran akka jedhanitti lola Itoophiyaa fi Eertiraa booda bara 2002 irraa kaasee hanga bara 2008 isumatu gaafatamaa ture jechuun nu himanii jiru. Akkamitti akka ajjeefames gabaasanii jiru. Ajajaan waraana Laggasaa Wagii duula waraana mootummaa taasiseen adoolessa bara 2008 harka qonnaan bulaatti akka ajjeefame dookumentarii miidiyaa biyyaalessaa biyyatti yeroo hojjetan agarsiisee jiru. Wanti dookumentarii keessaa tureef akkaataan ajjechaa nuti miseensota achii turan irraa walitti qabne tokkollee wanni qondaa'e tokko obbo Mikaa'el Bibaaraa Peace Mediaatti nu himanii jiru. Laggasaan hora garagaraa booda qofa osoo hafee dhukkubsatee mana yaalaa otoo mana namaa seene kan jedhan obbo Mikaa'el isa dookumentarii irratti uummata ijjibbaatiin ajjeefame jedhamee garuu hin fudhatame hin arganne. Haaluma kanaan Peace Mediaan akka gabaasetti oduu itti aanutti dabarra.